Yooyyaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota milkii show magaalaa Naayiroobiitti argamuudhaan nama jabaa nama guddaa maqaan kee Alii Waariyoodhani nama biyya bulchaa jiru yeroo kannuuf galat guddaa qabdi milkii show ta qubee TV isaan gadhumaa qophii kana daawwadhaan affeerraa keenya milkii show karaa guddoo tana akkamitti deemuu dandeettamne filamee biyyaa fi bakbu'ee baarlammaa keenyaa keessa waggaa dheertuu dalagaa ture. Karaa guddoo tana akkamitti deemuu dandeettamne sagalee ta'een dhagee abdiin nu filatee hirmaachuun keessamee waan akkam buuse siyaasaan foomilaa hin qabdu. Gam kanaan yaada akkam qabdan murtii karaa kanaan seena kanaan baa hin qabdu. Ak bineensa ummatiin yoo si argu si baqachuu danda'a. Politikaan waan dalagaa tokko galata hin qabne. Araara waboo fi mootummaa waliin gam kanaan yaada akkam qabdan. Biyyi tun teessanii Oromoon ta'e walii galuu malte. Tokkana. Waan keessa dabartan kan bifa kamiin uummata keenyaa ibsa. Miliyoon dhiisi biliyoon ta'a yoo feeta. Uummatiin yoo nagaan qabaate yoo takkummaan qabaatiin uumama ta'uu hin danda'u. Milkii guddoo isin yaa'u. Galatoomaa. Boqonnaa irraa fudhannaan. Boqonnaa irraa fudhannaan abdii argachuu jira. I'm very happy. Baqachuu callaan dhuftu. Investimentii dhufti.